Jireenya keessan keessatti yeroo kana jijjiiramu jettanii waadaa fi galtanii beektu. Guyyaa boruun ka'een sochii qaamaa hojjedha. Kitaabaan kana nan dubbisa. Maallaqa hangas nan kuufadha jettanii yaaddanii beektu. Yeroo muraasaafis hojiilee akkas jedhaman kan torbaanota muraasaaf hojjettanii beektu. Inni sunoo duubatti isin jalaa deebi'ee beeka. Yoo wantoonni akkanaas mudatanii beeku ta'e kitaabni irra waliin ilaallu kun kitaaba isiniif baay'ee barbaachisaa fi murteessaa ta'e. Kitaaba The Atomic Habits kan James Clear barreesse yeroo ta'u, James Clear amaloonni xixiqqoon jireenya keenya guutummaatti jijjiiruu danda'u jedhee kitaaba kan nu barreesse. Kitaabni kun kitaaba baay'ee jijjiirama amalaa namoota hedduu irratti kan fidanii fi koppiiwwan hedduutiin kan gabaarra oolanidha. Egaa jireenya keenya keessatti of jijjiirra yeroo jennu amalli xixiqqaan akkamitti guutummaa jireenya keenyaa kallattii isaa jijjiiruu danda'u waan jedhu James Clear baay'ee gadi fageenyaan barreesseera. Egaa James Clear kitaaba kana barreessuun duratti waan jireenya isaa keessatti isa mudate tokko seenaa isaa kaasee nuuf haasa'eera jechuudha. James Clear osoo kubbaa kirikeetii taphatu uleen taphataa tokko irraatii harka isaa irraa ba'ee adda isaa isa rukutachaadha. Adda isaa yeroo isa rukutattis James Clear yeroo muraasa booda baay'ee akka of wallaale. Egaa James Clear yeroo balaan kun isarra ga'utti baay'ee akka miidhamee fi isa socho'ullee akka dadhabe, adeemsa keessa immoo abdii kutannaa hedduu keessa akka darbe. Haa ta'uti garuu wanti inni abdiin kun yoo jiraate ka'een nan deema gara mana barumsaa koo kan jaallattis nan deebi'a, akkasumatti immoo tapha koo kana ittiin fufa yaada jedhu of keessaa qabachaadha. James Clear egaa akkuma jedhu kana guyyaa guyyaatiin wantoota osoo addaan hin kunne hojjechuutiin ka'ees deemeera, gara mana barumsaa isaattis deeme jechuudha. Sana booda erga mana barumsaa seenes James Clear wanta akka murteessa. Guyyaa guyyaatiin yoo xiqqaate sireen irra rafee ka'u kanarraatiif yeroon ganama ka'u naamusaatiin siree koo afadhee nan baha jedheeti yaadachaadha. Adeemsa keessa ganama yeroo kuma siree isaa irraatti ka'ee siree isaa amala afatee ba'uun guyyaa isaa akka inni nama to'atu isa taasisaa akka deemu nu kaasachaadha. Kanaafuu James Clear amala isaa sana akkuma hojiirra oolcheetiin guyyaa guyyaatti baay'ee akka dubbisuu eegale. Deemsa keessa immoo barnoota baratu hundumaatiin qabxii gaarii akka fidee fi boodarra gara ispoortii isaattis deebi'ee badhaasota hedduu akka argate nuuf kaasaa jira. Kanaaf egaa kitaaba The Atomic Habits jedhamu kan James Clear barreesse, akkasumatti immoo kitaaba kana barreessuuf illee amala waa barreessuu akkaataa itti horate kitaaba kanallee sadarkaa maxxansuutti nama ga'e akka ta'e nuuf kaasachaadha. Kanaaf jireenya jiraateetti namas muuxannoo jireenya isaa nuuf qoodu kan kitaaba isaa waliin haa ilaalluuti. Jireenya keenya guyyaa guyyaa amaloota xiqqootiin akkamitti galma keenya jennee haa ilaallu jechaadha. Yeroo baay'ee namoonni hundumtuu amala hayyuu gurguddaa, galma gurguddaa ni qabna jechaadha. Galmi keenya hangamuu guddaa ta'uu danda'a, hangamuu dheeraa ta'uu danda'a. Haa ta'uti garuu yeroo hedduu namni hundumtuu dirree kubbaa yeroo seenu garee qabatee chaampiyoons liigaatti haa ta'u piriimeer liigii isaa jennu tapha kamiyyuu yeroo seenu namni hundumtuu moo'uuf seena. Garuu kan moo'u kan amala dandeettii isa moosisuu guyyaa guyyaan hojjetee achirratti argame qofachaadha. Namni hundumtuu fiigee waancaa nyaachuudhaaf dirree seena. Haa ta'uti garuu kan dirree seenee waancaa argatu yookaan immoo moo'u nama tokko jechaadha. Kanaafuu irra guddaa galmi keenya barbaachisaa ta'us wanti irratti xiyyeeffachuu qabnu garuu waan guyyaa guyyaan amaloota nuti hojjennu sana waan ta'eef kitaaba kana akkamitti amala ilaalaa waan jedhu san waliin kan ilaallu ta'a. Yeroo hedduu wanti nu jijjiiru waan guddaa tokko hojjennee yookaan tarkaanfii guddaa takka fudhachuu miti jechaadha. Haa ta'uti garuu wantoota amaleeffannaa xixiqqoo ta'an isa sana immoo guyyaa guyyaan irra deebinee yoo fudhanne jireenya keenya guutummaatti jijjiiruu danda'a jechaadha. Kanaaf egaa jalqaba irratti kaasuuf yaalle Atomic Habits yookaan amaloota atoomawaa yookaan amaloota xixiqqoo kan jennu kun maali? Amaloonni xixiqqoon kun yeroo qophaa isaaniitti ilaallu
waan baay'ee xiqqaa fi waa uuman nutti hin fakkaatan. Haa ta'uti garuu guyyaarraa guyyaatti yoo sirriitti kan hojjechaa deemnu ta'e isaan kun adeemsa keessa bu'aa guddaa, bu'aa baay'ee mul'atu uumuu danda'u jechaadha. Egaa Atomic Habit akkaataa inni itti kaasu amaloonni xiqqoon hangam dhiibbaa akka qaban yeroo ibsu the 1% rule yookaan immoo seera parsentaa tokko jedhee kaasa jechaadha. Guyyuma hunda waan hojjennu keessatti parsentaa tokkoon yoo waa tokko fooyyessaa deemne dhuma waggaa irratti parsentaa 37tiin waan hojjechuu yookaan immoo galma kaawwanne bira gahuudhaaf ni milkeessina jechaadha. Akkasuma immoo guyyaa guyyaatti waan hojjechuu qabnu yoo hojjenne ta'e dhuma waggaa irratti gara zeerootti deebina jechaadha. Kanaaf wanti parsentaa tokko guyyaatti hojjennu bu'aan inni uumu xiqqaa ta'uu danda'a. Kanaaf kitaabichi akkaataa cabbiin tokko kiubii cabbii takka fudhatee akkamitti akka baqu nu kaasachaadha. Innis kiubii cabbii tokko yoo mana keessa firiija keessaa baasnee keenya cabbichi digirii sentigireetii 25 irratti hin baqu, 26 irrattis hin baqu, 27 irrattis hin baqu, ho'i dabalamaa jira jechaadha mana keessatti. 28 irrattis hin baqu, 29 irrattis hin baqu, 30 irratti illee hin baqu, 31 irratti hin baqne, yeroo 32 gaheetti garuu ni baqe. Kun egaa 32 hanga gahuutti wantoonni tempereecherri cabbicha irratti dhiibbaa ho'i dhiibbaa uumetu yeroo 32 gahu san mul'ate malee gaafa 25s owwaama jira, gaafa 26s owwisaa dabalaa jira. Garuu bu'aan kan argame gaafa 32 irratti. Kanaaf sochiin nuti waan muraasa jennu walirra bu'eeti waan mul'atu tokko nutti agarsiisa malee amma ammatti yeroo gabaabaa keessatti sochiin har'a goonu waan tarkaanfiin nuti guyyaa guyyaan fudhannu bu'aa isaa marguu dhiisuu dandeenya jechaadha. Kanaaf kitaabichi cabbii fudhatee bifa kanaatiin the compound effect yookaan immoo amaloonni xixiqqaa walirra bu'anii bu'aa gaarii akka nuuf fiduu danda'an nuuf kaasachaadha. Inni biroon yeroo baay'ee namoonni eenyummaa fi galma adda baasanii hubachuu irratti rakkoon ni jira jechaadha. Galma kan jennu sun bu'aa nuti arguu barbaadnu san jechaadha. Eenyummaa yookaan identity jennee kan nuti kaasnu sun immoo nama nuti ta'uu barbaadnu yookaan immoo amalli keenya by default kan inni fakkaatu jechaadha. Kanaaf amalli nama ati taasisan jechaadha. Bu'aan garuu nama sana waan taateef bu'aa argatta jechaadha. Irra guddaa yeroo baay'ee namoonni galma isaanii irra dhaabbataniitti waa hojjechuu eegalu. Garuu inni guddaan bu'uura godhatee namni kan ka'uu qabu eenyummaa isaa sana jijjiiruun sana jechaadha. Namni eenyummaa sana qabu nam takka fakkeenya yoo fudhan namni takka nama waa dubbisu jedhee yoo kan ka'u ta'e dubbisuun nama dubbisu waan ta'eetiif kitaaba tokko isaa fitu peejii hanga fedhee yoo fitu namichi ni dubbisa jechaadha. Fakkeenya biraa fudhannee ilaalla. Namni tokko guyyoota muraasaatiif qaama isaa bifa ispoortiitiin ijaaruu barbaadee ta'uu danda'a. Yookaan immoo borcii akka malee jiru hir'isee fayyaa isaa eeggachuuf kan hojjetu yoo ta'e namichi inni tokko ispoortessaadha yookaan immoo nama ispoortii hojjetudha jedhee kan of beeku yoo ta'e inni waan hojjechuu qabuuf hojjeta. Borciinsaa yaada bu'aa fayyaan isaas ni eegama jechaadha. Kanaaf ani fayyaa buleessa jedhee yookaan immoo nama ispoortii hojjetudha jedhee of beeka jechaadha. Namichi borcii qofa buusuuf hojjetu immoo borciin buusa jedheeti ka'a adeemsa keessa inni sun eenyummaa isaa ta'uu dhiisuu hin ta'u jechaadha. Kanaaf yeroo hedduu eenyummaa keenya irratti yoo hojjennu haa fudhannu fakkeenya biraa namni takka tamboo xuuxaa ture. Seenaa tamboo xuuxuu yeroo dheeraadhaaf yoo qabaatee jedha kitaabni kun. Inni tokko yeroo dheeraatiif ni qaba. Haa ta'uti garuu lachan isaaniiyyuu dhiisuudhaaf ofirratti hojjechaa jiru. Kanaaf hiriyyaan isaa tokko namicha kana bira taa'eetti tamboo sii kennuu jedhaan. Inni tokko maal jedha? An nama tamboo xuuxu miti jedheetti
deebisaaf jechaadha. Inni biraan immoo namni inni tokko immoo maal jedha? An tamboo dhaabuudhaaf yaalaa jira jedhaan. Kanaaf inni dhiisuu danda'a jedhamee yaadamu isa kam jechuudha? An tamboon tuutu yeroo kanatti tamboo tuutaan jiru dur seenaa tamboo tuutuutti qaba namni kun. An tamboon tuutuu namni jedhee deebisaa kenne kun carraa tamboo tuutuu dhiisuu ni qaba. Namichi tamboo tuutuu dhiisuufan yaalaa jira jedhu kun immoo carraatti deebi'uu qaba jechaadha. Kanaaf eenyummaa keenya jijjiiruu qabna jechaadha. Nama ta'uu barbaadnu san nama san jennee kan kaanu yoo ta'e eenyummaan san namni eenyummaan sana ta'e immoo wantoonni guyyaa guyyaatti inni hojjetu ifaa ifatti beekamaadha jechaadha. Kanaaf irra guddaa eenyummaa keenya irratti yoo xiyyeeffanne baay'ee gaariidha jechaadha. Jireenya keenya keessatti immoo gochi jedhu tokko goone hanga guddaa ta'u hanga fayyuu haa ta'u eenyummaa keenya ibsu. Kanaaf eenyummaa keenya akka ta'u yoo feene irra deddeebinee kan nuti goonu adeemsa keessa immoo osoo yaadiin waan nuti goonu eenyummaa keenya sirrii ni ibsa jechaadha. Kanaafuu waan ta'uu barbaannu yookaan eenyummaa keenya irratti malee galma kaawwanne qofa yoo yaaduun murteessaa miti jechuudha. Egaa namni dubbisaadha jiru takka peejii takka dubbisuun dubbisaa dandaasisu. Garuu guyyaa guyyaan peejii tokko dubbisuun nama waa dubbisu ta'uudhaaf filannoo isaa kan isaan mirkaneessaa deemu akka ta'e nu agarsiisa jechaadha. Amalli kamiyyuu marsaa keessa darbu ni qaba jechaadha. Amala amma nuti qabnus akkaataan itti nuti amala keenya jennee kan fudhanne adeemsa keessa darbee amala keenya ta'e qaba. Amala qabnu kanas ofirraa dhabamsiisuu barbaanne marsaa kana keessa kan darbudha jechaadha. Kanaaf inni tokkoffaan marsaalee 4 inni keessa darbu keessaa marsaan inni tokkoffaan mallattoo yookaan Q jennee kan nuti beeknu jechaadha. Fakkeenyaatiif namni takka buna yeroo barbaadutti ni hamuummataa kaboos jiraachuu danda'a jechaadha. Kanaaf mallattoo araada bunaa nuti qabnu yeroo 6 haa ta'u sa'aatii barsiifannetti mallattoo nu agarsiisu qaba jechaadha. Amalli adeemsa keessa siistama mataasaa kan uummatee akka nuti itti yaadnu otoo itti yaadiin akka gochuu dandeenyutti kan jiru waan ta'eef mallattoo agarsiisu qaba jechaadha. Inni lammaffaan fedhii yookaan craving. Fedhiin keenya waan nuti gochuu deemnu sanaatiif fedhii nuti qabnu jira jechaadha. Fedhii sana immoo gochaan ni agarsiisna. Gochaatiin agarsiisna. Gochi keenya immoo waan nu fidu qaba jechaadha. Qabaa mallattoo yookaan Q ka jennu sana jechaadha. Inni kun egaa amala keessatti isa jalqabaadha. Sa'aatii ta'e irratti waa mallattoon nuti arginu ta'u jiraachuu danda'a. Bakka ta'uu danda'a. Namni yeroo bakka ta'uu danda'a. Namni yeroo bakka siree isaarra gahu waan isatti dhufu ni jira. Miirri gochi wantoonni akkas akkasii mallattoon ni jiran jechaadha. Inni lammaffaa fedhii yookaan craving ka jennu sana jechaadha. Nyaatiif nuti buna barbaanne miti. Kan nuti barbaannu dammaqina yookaan erga buna dhugnee miira dammaqinaatiin waa hojjechuu ta'uu danda'a jechaadha. Waan sana yeroo barbaannu achi booda maal goona? Namni takka buna dhugee waan humna inni argachuu danda'a, dammaqina argachuu danda'a sana erga fedhee booda buna isaanii dhuga jechaadha. Buna dhugee booda immoo bu'aa inni argatu yookaan riwaardiin inni argatu ni jira jechaadha. Kanaaf badhaasa yookaan riwaard kan jennu kun bu'aa argamudha. Akkuma jalqaba kan sanitti sa'a jaarratti hamuummachuun bu'uu ta'uu danda'a. Namni araada bunaa qabu takka wantoota amaloota kaanis jechuu dandeenya. Amala tambootuutu nama qabu ta'uu danda'a. Amala waan gaariis ta'uu danda'a. Waan gaarii sanaatiif bunnis waan badaa jechuu keenya miti. Haa ta'uti akka fakkeenyaatti ittiin ibsuuf malee bunnis waan badaa ta'eef osoo hin taane garuu wantoonni wal qabatanii deeman amaloonni keessattuu marsaa inni keessa darbu kana beekuun murteessaadha jechaadha. Ka jalqabaa mallattoo yookaan Q ka jennu kan lammaffaa
craving yookaan fedhii ka jennuun kana jechaadha. Ka sadaffaa isa sanaaf action yookaan immoo response ni jira jechaadha. Arfaffaa irratti reward namni erga buna isaa dhugee miirri satisfaction wayii miirri itti tolu tokko kan inni argatu jira jechaadha. Kanaafuu amaloota kamiyyuu ilaaluu dandeenya. Namni sooshaal miidiyaadhaaf addikshinii qabu takka jalqaba irratti bilbila isaa yaaduu ta'uu danda'a. Neetwoorkii bakka jiru wantoota garaagaraa kaasuu danda'a, barbaaduu danda'a. San booda namichi erga mallattoolee akkasii isatti dhufanii booda waan barbaadu fedhii yookaan craving jechaadha. Sooshaal miidiyaa irratti waan argee gammadu, waan argee itti kolfuu gammadu wantoota akkasii ta'uu danda'a jechaadha kan inni barbaadu. Sana booda TikTokis haa ta'u Facebookis wantoota garaagaraa banachuu danda'a. Erga sana gadoo booda akka nama waa hojjeteetti akka waan nama galmasaa ga'eetti gammaduu danda'a jechaadha. Aaruus danda'a. Wantoonni sana booda dhufan miironni akkuma jedhe dadhabuu danda'a. Wantoonni akkasii immoo bu'aa san booda jiru waan ta'eef jechaadha. Kanaaf yeroo amala jijjiiruus haa ta'u amaloota nuti qabnu ilaallu marsaawwan amalaa yookaan the habit loops kan jennu arfan kana keessatti ilaaluun murteessaadha jechaadha. Kanaaf egaa amala keessa jijjiirrachuudhaaf amalicha faana walitti bu'iinsa guddaa uumuun murteessaa miti jechaadha. Yookaan of faana walitti bu'uu osoo hin taane sirna waan sana fidee sana faana ilaalaa deemuun murteessaadha jechaadha. Kanaafuu kan nuti jijjiiruu qabnu kallattiitiin amala hamaa jennee nuti yaadnu jijjiiruudhaaf sirna keenya akkaataa itti waa hojjennu san jijjiiruudha kan qabnu jechaadha. Yeroo baay'ee rakkoon nu mudatu maal amala gaarii jennu hojjechuu ni irraanfanna. Kanaaf kan barbaachisu maali? Jalqaba amala qabaachuu qabnu sana. Amala uummachuu barbaadnu sana jalqaba irratti amala uummachuu barbaadnu sana beekuu qabna jechaadha. Isa sana guyyaa guyyaatiin of yaadachiisaa deemuun murteessaadha jechaadha. Kan biraan haala naannoo dizaayinii bakka jireenyaa ta'uu danda'a. Bakka fakkeenyaatiif namni dubbisuu barbaadu takka eessatti akka dubbisu mana isaa keessa ta'uu danda'a, bakki ta'uu danda'a, bakka itti dubbisu adda godhachuu qaba jechaadha. Bakka itti bashannanu mana isaa keessatti fakkeenyaatiif kursii irra taa'ee dubbisuu danda'a. Yoo soofaa wayii mana isaa keessa jiraatee irra taa'e immoo bashannanuuf ta'uu danda'a. Yoo rafuu barbaade immoo bakka siree ta'uu danda'a jechaadha. Kanaaf haalli naannichaa amala keenya irratti dhiibbaa kallattiinis kan geessisuu danda'u waan ta'eef haala naannichaa mijeessuun murteessaadha jechaadha. Inni biraa dursanii murteessachuu fi itti yaadanii hojjechuudha jechaadha. Eessatti yeroo kamitti maal hojjedha jennee dursinee yoo murteessine carraan amalicha irra deddeebinee hojjechuu bal'aadha jechaadha. Kan biraa egaa amala keenya amala ni jijjiirra jennee ta'uu danda'a. Amala ni uummanna jennee hojjennu ta'uu danda'a. Amala qabnu tokko faana walitti hidhachuu murteessaadha jechaadha. Fakkeenyaatiif namni ganama ka'ee aadaa afaan dhiqachuu yookaan burushachuu yoo qabaate afaan erga burushadhee booda peejii tokko dubbisuun qaba. Erga ispoortii hojjedhee booda yookaan erga kadhannaa godhadhee booda ispoortii daqiiqaa 15f akkas hojjechuun qaba. Wal faana yoo walitti hidhaadeemne carraan itti fufinsaan amalicha hojjennuu guddaadha jechaadha. Inni biroon amaloonni gaariin yeroo baay'ee nama nuffisiisan jalqaba irratti hanga wal barruutti amaloonni gaarii ta'an waan jireenya keenya jijjiiru baay'eensaa jalqaba irratti nama nuffisiisu. Warri gaarii miti jennu sun immoo jalqaba irratti baay'ee nama gammachiisa jechaadha. Kanaaf amaloonni qaban illee ilaalaa deemuun baay'ee murteessaadha jechaadha. Yeroo baay'ee namni miira gammachuu tokko kan nuti argan osoo bu'aan argin dura jechaadha. Inni kunis sababa doopaaminiin bu'aa dura maddisiifamuuf miirri gammachuu dursee nutti argama jechaadha.
Inni kun immoo amala baay'ee akka harkifataa ta'u akka filatamu amalli akka filatamu godhachaadha. Amaloota haaraa yeroo hojiirra oolchinutti inni tokko maal gochuudha? Amaloota wal fakkaatan waliin otoo bashannannu akkaataa kamiin hojjechuu dandeenya. Jireenya keenya keessatti yeroo baay'ee waan eegalle tokko duubatti nu jalaa hambisu wanticha gochuudhaaf baay'ee irra deddeebinee kan nuti dhimmicha yaaduudhaan dhibbannu yoo ta'e carraan hojii sana hojjechuu keenyas baay'ee gadi bu'aa kan ta'u waan ta'eef eegaluudha malee yeroo baay'ee waan hojjennu sanas itti bashannanaa itti gammadaa akka hojjennu haalota mijeessuudha malee dhimma tokko baay'ee itti cinqamna akkasitti hojjedha akkasitti waan kana hojjedha jennee kan itti cinqamne yoo ta'an carraan hojjetamuusas xiqqaadha jechaadha. Yeroo baay'ee jireenya keenya keessatti waan nuti beekuu qabnu keessaati dhiibbaan hawaasaa kallattiin ni jira jechaadha. Osoo maaliif akka isaan godhan hin beekne yeroo baay'ee maal goona waanuma naannoo keenyatti hojjetamu ni hordofna jechaadha. Sirrii haa ta'u sirrii miti haa ta'u fakkeenyaatti seenaan tokko yeroo barnoota fayyaa barsiifamu kan ka'u keessaa jechuudha. Dubartii tokkotu jira yeroo hunda dinnicha yeroo affeeltutti maal gooti caafii fiixee isaa lamaan irraa mummurti guddisteetu. Achi guyyaa takka maaliif kana gootaa jedhaneet namni ishee gaafate. Isheenis ayyoon kun waan akkas gootuuf akkas godhaa jetteen. Ayyoo ishees guyyaa takka deemeetti ni gaafate jechuudha. Jaarsi haadha manaasaa yeroo hunda dinnicha fiixee lamaan mummurtu kun. Ayyoon koo waan akkas gootuuf akkas godha jette. Akkoo ishee bira gaafa dhaqanii gaafatan akkoon ishee maal jetteen? Lakki waan biraaf miti. An xuwween itti dinnicha bilcheessu xiqqoo waan taateef yoo mure malee naan ga'u kanaaf hin muraa jetteen. Kanaaf amaloonni tokko tokko gaariis ta'uu danda'u badaas ta'uu danda'u osoo hin beekne kan nuti yeroo baay'ee hojjennu ni jira jechaadha. Dhiibbaan amala gaarii qabaachuus haa ta'u amala badaa qabaachuu irratti haalli hawaasa nuti keessa jirru dhiibbaa mataasaa qabaa jechuudha. Baay'ee fedhii yookaan fedhinaan waan tokko waan qabaanneef osoo hin taane namoonni milkaa'an jennu irra guddaa sirna waan qabaniif jechaadha. Sirni isaanii sun eenyummaa isaanii ni ta'a. Sun immoo adeemsa isaan nama milkaa'an ta'u isaan taasisa jechaadha. Kanaafuu amaloota barbaannu hojiirra oolchuudhaaf amala hamaadha jennu dhiisuudhaafis seera daqiiqaa 2 kan jedhamu jira jechaadha. Yeroo hedduu waan takka daqiiqaa 2 keessatti gara tarkaanfiitti gara gochaatti dafnee deebinee waa hojjechuu qabna jechaadha. Eegaluu qabna jechaadha. Daqiiqaa 2 ol dhimma tokko hojjechuudhaaf baay'ee yaaddanii cinqamuu qabna. Waan yaadne san daqiiqaa 2 keessatti dafnee osoo daqiiqaa 2 guun eegaluu qabnaa waan jedhu jechaadha. Inni biroo yeroo baay'ee waan ni hojjenna jennu amaleeffachuudhaatiif wantoota amala gaarii nuti barbaannu sana hojiitti jijjiiruudhaaf yeroo hojjennu dhiibbaa nurraan ga'an sirreeffachuun murteessaadha jechaadha. Fakkeenyaaf fudhanna. Namni tokko ganama ka'ee dubbisa yoo jedhate kan isa bira taa'uu qabu kitaaba isaatiin malee bilbila sooshaal miidiyaa yookaan waan tokko ittiin ilaalu miti jechaadha. Namni dubbisa yoo jedhate bakki inni taa'u sun akka dubbisaaf isaa mijatu jechaadha. Nyaata gosa kanaa hin nyaadhu fayyaasaaf kan irratti hojjechaa jiru ta'e kan inni gochuu qabu maal inni nyaatota san akka fuuldura isaatti hin argine gochuudha jechaadha. Inni biroon wantoota hojjennu keessatti ofiin akka isaan hojiirra oolchan yookaan immoo automate gochuudha jechaadha. Fakkeenyaatiif alaarmii sa'aatii nuti qabu barbaannutti sa'aatii nuti sagaduu barbaannutti guutannee akka nu yaadachiisu gochuu adeemsa keessa sammuun keenya illee automate gochuu danda'a jechaadha. Kaffaltiiwwan garaagaraa ta'uu danda'a. Wantoota waa kuufannu yookaan seeviingii adda addaa ta'uu danda'a. Akkaataa itti kallattummaatiin by default wantichi ofiif hojiirra oolaa deemu yoo goone itti dhiphachuu hin qabnu jechaadha. Ofiif hojiirra ni oola jechaadha. Yeroo hedduu amala sirrii qofa miti jechaadha kan nuti barbaannu.
garuu yeroo hunda haala tifuunsa qabuutiin ka hojjennu sana jechaadha kan nuti barbaannu. Amaloonni egaa yoo dafanii gara hojiitti hin hiikamne amala keenya yoo deddeebinee ittiin hojjennu ta'e adeemsa keessa waan nuti yaadnu sana ni irraanfatama ni hafa. Waggaa jalqabaa irratti namoonni hedduun gara jiimii ni seenu. Achi booda immoo ji'a tokko booda hin jiran jechaadha. Kanaaf itti fufinsaan raawwachuutu bu'aa qaba jechaadha. Isa kana akkamitti itti fufinsaan hojiirra oolchuu dandeenya jennee yoo yaadne immoo amala keenya yeroo yerootti galmeessaa hordofaa maalirra jirra jennee ilaaluu qabna jechaadha. Isa kan amala keenya amala ni uummanna jenne safaraa yoo deemne bu'aan boodarratti eegnu eenyummaan nuti boodarra eegnu sun ni nafu waan ta'eetiif tiraak gochaa deemu qabna jechaadha. Kanaaf habit tracking guyyaa guyyaatiin maal gochuu qaba? Oolmaan koo irraa maal fakkaata? Kan booruu maal fakkaata? Torbaanitti ta'uu danda'a, guyyaatti ta'uu danda'a. Amaloota ni hojjennu san hangam hojjenne waan jiru san ilaalaa deemuun murteessaadha jechaadha. Inni biroon guyyaa guyyaatti waan ni hojjenna jenne yoo hojjenne inni kun hojii itti aanuutiif kan baay'ee nama jabeessu jechaadha. Waan har'a raawwatte booruuf humna sii ta'a. Yoo addaan jite garuu abdii kutaatti deemta. Haa ta'uti garuu amala haaraa uummachuu keessatti fakkeenyaatiif namni nyaata cooma qabu ta'uu danda'a, nyaata biraa ta'uu danda'a. Guyyaa takka yoo dhiise guyyaa lammaffaas dhiisuu hin qabu jechaadha. Guyyaa takka dogoggoruu dandeessa. Guyyaa lama sadii jettee itti deemte garuu amala kee ta'a jechaadha. Yoo irra dhiisuuf ta'es ka duubatti deebitu si taasisa jechaadha. Inni biroon miira itti gaafatamummaa gonfachuudha. Amala ni uummanna jenne takka namoota naannoo keenya jiran akka isaan beekan waan isaan itti manneef immoo abalu maal naan jedha jennee illee akka itti fufnu jira jechaadha. Hanga amala keenya godhannutti namni ati akkasii beekuuf itti matte sun akkasii hordofu gochuu dandeessa jechaadha. Biyya keenya keessatti namoonni baay'een sa'aatii waa hojjechuu qabanitti akka hojjetaniif yoo isaan hojjechuu baatan immoo adabbii maallaqaa ta'uu danda'a, adabbii biraa ta'uu danda'a, akka adabaman ni godhan jechaadha. Kanaaf miirri itti gaafatamummaa akka uumamu gochuun gaariidha jechaadha. Inni biroo yeroo baay'ee miirri gammachuu tokko waa hojjennee kan nutti dhagahamu ta'e amalichi akka itti fufu ni godha jechaadha. Kanaaf erga amala ta'uu barbaannu amala ni uummanna jennee hojjennu sana hojjennee waan nu gammachiisu wayii takka gochuu gaariidha jechaadha. Kanas wantoota garaa garaatiin walitti hidhaa deemu murteessaadha. Inni biroo egaa amala takka ni uummanna jennee yeroo hojjennutti bu'aan nuti eegnu yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Inni kun egaa bu'aan seenaawwan kitaabni kun kaasu keessaati leemmanni waggoota 5tiif ni biqilchina jettee yeroo hojjettu mul'atu. Haa ta'uti garuu waggaa 5ffaa irratti ati guyyaa hundumaa waan bishaan ta'uu danda'a wantoota inni barbaadu itti gochaa waggaa 5 booda garuu torbaanota 6 keessatti meetira hedduu ol guddata jechaadha. Egaa leemmanni kun yeroo dheeraadhaaf durayyuu gadi hidda jabeeffachaa kan turee fi bu'aansaa amma kan argame jechaadha. Namoonni jireenya keenya keessatti yeroo hedduu wanti qunnamummaa inni bu'aa sana dafnee waan argineef yeroo itti abdii kutan carraan duubatti deebi'u keenya bal'aan nu qunnamuu danda'a jechaadha. Isa kanas the valley of disappointment jedhamee beekama jechaadha. Erga ifti dukkana booda jedhamee jechamni beekama jira jechaadha. Gama kaaniitiin yeroo bari'uuf ka'u baay'ee dukkanaa waan ta'eetiif sana erga darbeeti bu'aa ijaan argamu bu'aa qabatamaa argina waan ta'eetiif abdii kutachuu hin qabnu jechaadha. Seenaa kiubii cabbii silasnii kaase akkuma ilaalaa ture sana jechaadha. Yeroo baay'ee gama kaaniitiin wanti nuti yeroo hundumaa itti yaaduu qabnu bu'aa amma argannu tun taane adeemsa keessatti adeemsa irratti baay'ee xiyyeeffachuu qabna jechaadha. Adeemsa yookaan piroosesii isaatu bu'aa nuti barbaannu nuuf fida malee waan bu'aa sana callisnee yaanneef bu'aan sun ni dhufa jechuu miti jechaadha. Kanaaf egaa seeronni amala gaarii takka yeroo hunda hojiirra oolchuudhaaf hojjennu keessaatiin inni tokko amala kee ifa gochuu qabda jechaadha. Amalli kee eenyu birattuu beekamuu qaba jechaadha. Yeroo eenyu birattuu beekamu dhiibbaan sirra jiru sii xiqqaata
kallattiitti waan sirraa eegamus akka hojjettu ni taasifama jechuudha. Inni biroon akka si harkisu attraaktiiv akka ta'u gochuudha jechuudha. Wanta hojjechuu barbaaddu akka kallattumaatiin otoo yaada baay'ee iyyaanne gara sanaatti akka si taasistu haalota naannoo sanii mijataa fi mijataa ta'e kan si harkisu kallattumaan gara hojiitti kan seentu si taasisuu qaba jechuudha. Inni sadaffaan easy gochuudha jechuudha. Waan gochuu deemnu san frikshinii wayii wanti duubatti nu qabu wanti akka carraatti bira taa'ee duubatti nu harkisuu barbaadu jiraachuun qaba jechuudha. Baay'ee salphisuu qabna. Dhuma irratti satisfying kan ta'e waan itti gammannu waan itti quufnu wayii ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf amala keenya akkasitti sirreeffachaa deemuu dandeenya. Har'a haa eegallu amala xiqqaa takka har'a haa eegallu amala barbaadnu sanaatiif guyyaa guyyaatiin haa filannuun keenya waan barbaadnu sanaaf haa ta'u. Namoonni baay'een galma kaawwatan sanaatiin osoo hin taane sirna uummatan sanaatti kan murteeffaman. Kanaafuu amalli xiqqaan guyyaa guyyaatti waa hojjennu jireenya keenya eenyummaa keenya ni murteessiti waan ta'eef. Kanaaf kitaaba The Atomic Habit kan James Clear barreesse kan bal'inaan dubbisuu ni dandeessanii. Kitaaba kana bifa gabaabaatiin akkasitti isiniif qooduuf yaalleerra. Amalli waan murteessaa fi eenyummaa namaa murteessu waan ta'eef kitaabota yuutuubitti dindiin kanaatiin kitaabota hedduu kan waliin ilaalle waan ta'eef isinis subscribe, share, like gochuu dagatina turtii gaarii.